Yoonuti barana biyya Dubai keessatti dhiira tokko irraa qoloxii murree wandaa gara diigodhu. Taa'e kaaganni bannaas meeshaa kenna. Meeshaa kenna irraa kan bu'ii kaaganni. Habiibti maali? Bu'ii meeshaa kenna irraa gadi. Meeqa kamtu amma isa dhabee akkanatti qorra kanaan waliin butamee ciisaa jira. Taa'e kaa bu'ii kaa meeshaa kenna irraa gadi. Cira jettee sin ansi sodaadhe yoo sochoordaan irra jiraatu baga Dubai isin jiraachisine irraa cirtaa yooti. Hangan jedhu immoo noorra xinnacha tokkoo fi foon murte ajaa jedhan nu jirra kana fuuraa kenna kana xappu goonee dalagannee jiraataa jiru. Warri xalaba kaampaanii dalagannee jiraataa jiru. Maqaan balee warroonni biizinasii hanna biizinasii godhataa jiraata warroota hawaalaa argatan. Warroota sanni malee nu fuuraa kenna kana xappu goonee wanta diqaalaa jetteef dammoo nu diqaalaa itti surra jira. Aga Baangaali Paakistaaniin diqaalessitu ilmaan Oromoo walitti diqaalessitu jennee sanarra jirramman tokko sani. Kanaaf dammoo meeshaa kenna taa'e ganni meeshaa kenna irraa kan bu'ii kenna. Asin jedhu kanaafuu Habiibti nu fuuraa kenna akkana xabbu goonee dalagataa jiru. Oli qabdan inni arrabsu nama tokko lama. Bu'a dammoo bu'ii meeshaa kenna irraa kenna. Adaban. Onneen isin keessaa sutteen jedha bar. Dhiirri Oromoodha hanganuma hundi onneen isin keessaa sutte hanganuma hundi keessaniyyuu onnee hoolaa nyaattanii. Wallahi dhaloota qubeedhaa kan amma jedhan kun jechuudha generation yookaan immoo dhaloota qubee kan amma jedhan kuni dhaloota bubbee kan yeroo ammaa jaarraa 21ffaa kun hundi keessan onnee hoolaa nyaataniif tana I don't know. Naa ajaa'iba bar sa'a 24 durbummaa jinni fudhate daaraa matatti sinaa dhalu durbummaa jinni fudhate. Shottalicha qottolicha jedhee tanattu iyyuu sheekni kenna. Durbummaa jinni fudhate jedha barnaa himame. Jinni nyaate durbummaa jinni fudhate. Isinii miti ka fudhate. Akkuma atini ta abbaa galata warra durbummaa fudhatte. Intala warra abdataa irraallee ati jaalatte san irraallee ka biraa fudhate. Overgame dhumate dubbiin. Akkuma ati ta ollaa keessanii irraa durbummaa fudhatte. Deema kuun illee garasii ta ollaa isaa irraa durbummaa fudhate. Obboleessa kee namni yeroo ammaa waan facaafate haamata. Waan facaafattan haamata hartan. Durbummaa namaa balleessaa kaa qabeenya namaa balleessaa kaa qabeenyi kee sun kan fuudhu sun qulqulluu naa ta'u jechuun maali? Inni kana rabbillee hin jaalatu wallaahi. Kana rabbillee hin jaalatu waan nama balleessaa kaa ta'u fi kaayachuu rabbillee hin jaalatu. Dhiisa dhiira Oromoo maaloon dabbara. Dhiironni Oromoo bayaa miira akkasii keessa. Galaa miira akkasii keessa. Tikafatan tu dhimma durboota alla. Ani fatis laayyuu atillee durbummaa tante bakka jirtuun beektaa anillee durbummaa ta'e bakka jiruun beeka walii galleerra nu amma jechuudha dhaloota bubbee kana gorsuu qabna malee walii gallee jechuudha akka jaarsaa jaartii takkaatitti. Siif galaa miti. Siif galee dubbiin. Amma gizee ol baasee maqaa kan keessi waame yookaan ammoo suuraa kan kee waame yookaan ammoo yeroo gastii si galche wanni dhaltuu taate gadi fincaante hundi sitti hiriirti hin beekama hundi si fooloo si gooti hundi si barreessiti keessaa gatii kana ta'e maalidha dhossee jaaladha dhossinee wal jaalanna kana booda dhiira takka ol baasee wallaanii kanarratti ni man jaalanne kana booda dhiira takka ol baasee wallaanii kanarra ni man faarsine kana booda abadan. Yoo t-shirtii hojjechiisee fillee t-shirtii isaa hojjechiise sana galabbatee uffadha malee abadan asirratti ma waliin baafne. Tokkicha isaa akka kasaare malee kan milkaa'e hin argine. Taayishaan jaaladhe hin fudhattan. Sheeka maaliin hin janajjane ni fudhattan. Hamzaa wal janajjane ni fudhatan. Eenyu kabira amma warroota feemasii tiktok kana abdii cululleedhaan wal jaalan osoo jaartii qabu na janajjane. Eenyu kabira waa dhufan taanaan fudhatan na jala waa dhufe dadhe taanaan na jala fudhatan anammoo rakkoon kiyya maali dhiirri an janajjanu takka dubartii takka janajjante taanaan achumaan garaan kee qarxaff irraa ganna jedha qarxaff akkama namni illikii keessa galee maal keessa galee jedhe namni itti deemu kana na bira jirtu wanni akkasii hin jaaladha siidaa wajji deema kagara nan dabne siidaa qajeelee wajji deema
bakki garuu an dhiiranitti kokkee wal qabu eessa beektanii bakka birriiti. Harreddu sareddu manajjige warra keenya jala garbuu kuntala saddeet facaasanii laftee achiin gadi qabatte abbeeraa kiyya fuudhaa jira obboleessa kiyyatu fuudhee warra keenyatti hin galee warri keenya akkasii makiina abbeeraa kiyyaatti tuyyuu qilee irraa badee warri keenya gumaa fixataa jira jinni akkasii saniin dhaga'an obboleessa kiyya. Bakki an dhiiranitti lubbuu kokkeetti wal qabu bakka san bicha. Achiin gara kaan ni dalagaa anuun balleessu qarshii. Anu osoo wanni fedhe galte birrii shadhana biratti kiiloo qabdi. Amma namni yeroo dukkaana irraa waa bitu akkanatti akkanurraa hubattan jechuu barbaadeen Dr. Asli. Amma asli atiis akka gootu beekama Nuraddiin shut up. irraa ba'uufi bannaati. Daqiiqaa sekondii kudha. Eshi akka gootu kumeestoni hanga tokko kallattii keettee turtee mana bantee amma direct eessatti akka wal geennuu fi akkamitti akka wal geennu milkiillee garee sanirra galchiiti. Okko kanaafuu siin jedha bar kanaafuu amma deemiiti isallee finnee asirra teenneetiniin mana seennetiniin haasa'urra dhugaa jiru dhugaa inni qabullee laallee dhugaa mucattillee lafa kenne gama miidiyaa kanatti haa xumuramu yoo jedhame gama miidiyaatti lafarratti yoo haa xumuramu ta'e immoo lafarratti xumurra asirra teennee gaarummaa milkiillee gaarummaa mucattillee badummaa milkii badummaa mucattillee haasa'uun kallattii furmaataan ta'u asirratti nu eenyullee eenyuun xiqqeessuuf osoo hin ta'in dhugaadhaaf dhaabbannee dhugaa jirtu dubbachuun dirqama kenna waan ta'eef jechu. Adde Faiza natti fakkaatu yoo dogoggoruu baadhe Faiza. Oye, salam alaikum. Wa alaikum salam nagaa. Nagaa jirtu. Jirra atiin tuni qarree jabduu Suudii keessaa qabnu turtee biyya galtee biyyatti afurri kee iddoo dhabamee hin hidhamtee waan kee wallaallee turre. Dhiyenna kana Dubaay hin baate baga rabbi achi si geesse tokko nama baay'ee si jaaladhu si dinqisiifadhu tokko irraayi akka nama dhuunfaa tokko takka doktorii keessaan ka chaayinatti bartee tokkotti amma yeroo kana Dubaayitti argamta ergaati Dubaay dhayxee ka duraanii caalaa roorroon shamarran keenyatti hammaate maallaqa saamamuun biyyarraa obboleetti siifinnaa obboleessa siifinnaa jaarsa siifinna jechuun birrii biyya si ergina jechuun sifuna jedhanii tiniin sobanii tiniin sossobuu maal jechuun rakkoo Saydaliyaan abbaa giddii wal cufatee wal qabatee kunoo yoo adiiqaa dhayxu bakka garagaraa dhayxu daa'imman Oromootti mi'uu jedhan akka xuuxillaa tare. Waan kana mee'ate akka nama qarree Dubaay takkatti roorroo isirratti deemaa jiru kana maa callifte waan sodaattee jiramoo wanni shamarran kenna jettu kun dhugaadha moo soba yoo dhugaa ta'e ati maa callifte yoo soba ta'ellee rakkoon qabu yuumee takka intalaa takkatti akka nama waa hubatee waan hunda yoo ka odeeffannoo hin qabne xiinxalee irra gahuu danda'uu tokkotti waan kana maal akkamitti ilaalta waan ijoolleen keenya jedhan kan. Duraan dursee si galateeffachuu barbaada asli. Sobaa miti wanni jiru waan dhugaati. Wanni tokkollee nu sobaa miti. Kana keessatti ani nama ofiitii yaafuu miidhameeti. Sagaleen deebi'aa jira na fakkaata garuu isin bira. Isi deebi'aan jiru waan ta'e abbaa giddiitu nu rabbashaa jira. Fiizaa biyyarraa gaafan dura dhufu jechuu birrii Itoophiyaan ergisiisanii 52,000 jechuu. Diinaara 1,800 sharafamaa. Nama sanaan hin beeku abbaa giddii beeka. Birrii Itoophiyaa taa'ee itti ergee intaloon sun birrii nyaattee fiizaa akka haareen na baafamee kan hin dhufe jechuudha. Nama ofiifuu Dubaay keessatti dhalaadhaan hatame birriin na nyaadhame jechuudha. Dubartiin nyaatti? Fiizaan sii baasa jettee birrii fudhattee illim jettee jechuudha. Nama san risiitiin itti ergeen illee ni qabaa, footoo ishiitii fi abbaa manaa ishiillee ni qabaa. Garuu maal godha? Olbee ammaan tana miidiyaa irratti wanni hundaan dubbatamu sii galee risiitiin itti ergeen illee ni qabaa. Furmaanni jiru. Ijoolleen rakkachuu caalaa wanni nama dhibu hin jiru. Yoo biyyi guutuun akkanumatti kan sodaachifamu kan ta'u ta'e
Yaa ergan aan dhufe ijoolleen akka rakkachuun furmaata dhiyaate waan ta'eef furmaata isinii fidee dhufeetiin jira shamarran. Natti as goraadhaan shamarran keenya Dubaay maalii jettanii ati yaada kee egereen shamarran keenya Dubaay kun warri hundi hattuudha bakkeen lafa ijjitanii jiru hattuufuu jedhaa jiran ijoolleen dhiirallee egereen shamarran keenya Ishiin gargaaraas ni waa tokko dubbadhee bakka shibbee. Furmaata waan dubbadha karaan sigeen ganni naa dubbattu rakkoon qabu garuu anis waan hin jechuu barbaadu jira. Ati akka nama Dubaay hin jiru tokkotti akka nama hattuun marfamee tokkotti egereen keenya maalii jetta egereen shamarran Dubaay maalii jetta ganni waa Dubaay jirti miti gonni abbaa keessa jiru fayyani. Ijoolleen Dubaay yoo na amanan jechuudha. Nundi isaanii adiiqaa keessa yoo na harkaan naqaluufillee taa'uu danda'an jecha kana dubbachuu xiyyaaf. Immoo ijoolleen shamarranii ani nama waggaa 5 biyya Arabaa mana Arabaa xaragee dhiqeetis hojjetee beeku. Akka itti birriin dhufu nan beeka jechuudha. Akka itti maadaamin nama aggalaamattu nama ergitu nama gootu nama beeku dhuga sirri. Akkee innaa ijoolleen teenya rakkachurra ani rakkadhee bakka isaan barbaadanitti birrii isaanii ni ergaaf dhaabbadhee jechuu arraboota. Yoo isaan barbaadan jechuudha. Nama 2,500 kanarratti waada seena akkam birrii shamarree tokko diinaara takka ilkee kiyyarran kaanne jechuudha. Isaaniif qofa akkan hojjedhu. Galatomi ganni moo abbaa giddi dubbisa ganni dubbadhume dubbanne qaasa seente. Ayyaas li galatoomi ana abbaan giddiitillee na dursa garuu bahaa deebi'aa jira. Wanni kun biyya Dubaay keessatti hin baay'ate. Daa'ima alaniitis gatuun hin baay'ate. Walitti guutuunis hin baay'ate. Birrii solirraa nyaachuun hin baay'ate. Torban lamaan dura intaluma biyya keenyaa mucumti abbaan giddiiffaantuu jaarsummaa san keessa hin jirani. Jaarsummaa jedhanii fudhatanii deemanii achumaan jarjaraniitoo hafan nutti asas hin deebine. Dirhaama 7,500 irraa nyaate micayyoo du'aa fi hedduu jirtu kennuu fi didee hin kennu. Maallaqootan seeraan irraa fudha dhiira kan ta'e ofeen irraa fudhatu jedhee birrii micoosanii hoggate isaa iblaan micoosunillee akka hireetittis ta'u galteerti gara biyya otoo hin du'in jiraa ishiitillee galchineerra. Hin baay'ate waa'een kun biyya Dubaay keessa sirriitti baay'ate asli koo hundumatuyyuu wadhoksa dhugaa rabbi waliif dubbatan malee shamaraaf hin dubbatan bakka wal beekan isaan hundi isaan jaarsummaa jedhanii asumarraa fudhatanii deemanii sittas hin deebisan. Sittas hin deebisan ani ijoollee shamarraniitiif hin dhaamsaa dhaama akka intala shamaraa takkatti akka hojii biyya Arabaa beekutti biyya Arabaa takkuma Dubaayis ta'eessumayyuu ta'e akka itti finnu hin beekna gubanneef finna. La asli ko duddi keenya nu hoolletee finna. Dhaggeeffadhaa waan asin hin jiru tokko galaafadhaa biyyuma Dubaay keessatti tokko galaafadhaa yoo san namni tokko sanarraa nyaatu. Gumaa baafadhaa dhugaa daangaa darbe tokko galaafadhaa tokkorraa muraatoo nurraa haa ta'an gadi ilmi Oromoo intala Oromoo akkatti boocisa guyyoo amma torban makana keessa dubbii seenaati asitti sadaffaa mucaan kun dhufe jechuudha. Sadaffaa mucaa kanarraa dubbachaa jira. Irraa muranii maal godhan xibsii godhatan moo maali faayidaan isaa yoo irraa muran? Aboo yaada sirii dubbadhu ijoollee walitti ergitee waliin ficcisiisini yaada furmaata. Namku falsiisin kaa yaaduma furmaata sanan dubbadhee asli hin qabne dhugaa rabbi maaliifi shamarran garaan danda'ee lubbuu fi dhabde malee danda'ee garaan danda'ee murtu waan yaada furmaata dubbadhu. Gandi fidhattee sibiila kana kolfaa jirti. Asli hin rakkanne dhugaa rabbi hin rakkanne beektaa. Xannasa tokkotu foon hundaa jeessa jaan dhugaa ilaa nama 3 nama 4 amma hattoonni kuni warra akkatti maqaan isaa guyyoon bahaa jiru kun nama 4 nama 5 nama 6 caallan garuu warra nagaan dalagachaa jirullee karaatti cufanii jiran beektaa. Koppilinki yeroo jecha godha gaa'is keessattuu ijoollee shamarranii qimamii mana madaam sagalee isinii taarra sababaa keessan Maammadoo walitti bu'aa jira koppilinki godha akka wannoo nutti ergine riippoortii akka hin goone Maammadoo dunuunfattee riippoortii gooti hattoonni amma gootan. Amino ajala ergate natti fakkaata si argaa jiru lokko tokko barreeffadhu.
Kanaafiyyuu abbaa gidduu Ganni haasofni harkaa badee ramiidha keessa galtee Waasa irra murame. Anatu asa. Duraan dursee asli shaagalatoomii wallahi nama haqaa duuka deemuun nama haqa qabu gargaaruun simaaf si fayyada boruu keetiif ati wanna makee ka duraanii tolfataa jirta kama gaafa duutuu jechuudha karaa kee. Maal jechuu barbaada yeroo baay'ee namni kenna Oromoon akka Oromootitti Suudii kanarraa eegalan. Suudiidha namni kenna ka jiru. Yeroo baay'ee kabaja dubartii irraan fuudha nama Suudii kanatti. Haatti ulfeessanii, haatti dhalchanii, ilma garatti itti qabaniitiin biyyatti galchanii karaa irratti dubartii boottee karaa irratti osoo isiin ulfa afur garaa qabdi jedhaniitiin viidiyoo waraaban dubartii ulfaa takka. Dubaayii kana maali shira maaltu jira wanni Dubaayii dhaqu kuni maaliidhaaf dubartii irratti yeroo baay'ee ka achumaan bootti dubartiin imimmaan dubartii ka arginu yeroo baay'ee Dubaayii kanarraa. Lawana kana duraan Suudii ture. Duraan gara biraa ture. Amma maaliidha Maammadoota achi baay'ate moo yoo mara waliin baay'atan akkuma shamarri dhugaa shamaraa kana baruuf mana madaamii seenaa baha akkuma garaa guddataniin dhaqaa dhiqaataniin akkamitti akka jarri waan kana fiddu baruuf torbee takkallee yoo taate dhaqaa dhiqaa deebi'aataniin san booda harkiyyuu isin haa nyaatume garammaan keeyyuu si haa nyaatu. Kanaaf wanni jechuun barbaadu amma kumees torreef maal jedhe beektaa keessaan dubbataa turre jedhe wanni dubbatten jiru kijiba adii yeroo baay'een kijibtan dhugaa yoo dubbatte dhugama dubbadhu du'i. Kijibni hin barbaachisu ilmi dhiiraa yoo kijibu dammoo irraan bareedullee amma milkiin kalee dhaabadhee taa'in wanni kun sirrii miteedhaanii ture namni waan kana awwala gaafate mana isaati inni irra gora jedhee na harkise walbee na waliin haasofne ani irra gorreen gaafadhe gaafeen gaafadhe garuu nama 3,000 irratti wanna anatti hime nama 2,000 dhaqee lamuu duuba deebi'e. Kanaaf haqa micattii bira jiraachuun sirrii Dubaayii keessa namni nama qabsiisee galuun abbaan giddee keessa jira hin beetan hin kijibnu ni jira dhugaadha micattii barrii afoo qabsiistan haqa micattii irra jiru irraa fuudhan ka jettan hin sobdan jaarsummaa laaltanii hin fuutan akka hin fuune illee hin beena yoo jaarsummaa